Maal taatee urjii? Maaliin teessiin jedhe? Waan dhiphachaa jirtu fakkaataaf hin jedhe. Callisiitii qo'adhu. Mana barumsaattis ta'e karaa kamiinuu wanti uumame jira jechuun wanti si mudate yookiin wanti si gaddisiise. Hin dhageessu moo ati afaan kee qabadhuutii dubbisi. Waan hundumaa kan godhe giiftiidha. Maal? Giiftiidha? Maaliif? Dura akka isheen maallaqa naaf kaffaltee waan isheen natti himtu hundumaa raawwadhuufi san sitti menatta arteetti. Milkii kanuma qofaaf sireebsiste moo isheen? Lakki kana qofa miti. Maalidha ree? Anis kanaan dura maallaqa yoo naaf hin dabaltu ta'e sin hima jedhee sodaachiseen ture. Kun ajaa'iba rabbiiti. Tole. Yeroo tokko gammeen akka waa hojjedhuuf maallaqa naaf kaffalee ture. Sitti meen ture ni yaadatta? Eeyyeen garuu milkii kana wajjin maaltu walitti fideree naaf hin galle. Walitti dhufa malee inniif jirraan maallaqa naaf kaffalanii akkan ishee basaasuuf na erganii turan. Sana booda sagalee ishee waraabee isaaniif geessuuf yeroon jedhu narratti barte. Akka waraabaa turetti bilbila kootii koo keessaa fuutee waan hundumaayyuu narratti barte. Ittumaan attaartee na reebsifte. Ani kanan jedhu waa'ee barnootaa dagattanii basaasummaa fiilmii hojjechuu eegaltani moo? Tole haa ta'u. Yoom qo'attu moo mana barnootaa deemuun barachuuf akka ta'e dagattaniittu jechuudha? Urjii maaliif waan taateen dubbattu? Singalchuun siin jedhe miti. Callistee maaliif kitaaba kee irratti hin xiyyeeffattu? Hin dandeenye kaa yaada kana jalaa bittinneessaa jirta. Akkasii yaada keessi jalaa bittinse miti? Eeyyeen kaa yaada koo sassaabee dubbisuu hin dandeenye. Dhiifama guddaa. Tole marartuu ko. Qonnaan akkamitti siif deemaa jira? Jaallatee deema an obboleettii kee dabara. Of jechuu ko. Kanan jedhu hiree. Waan ta'e sitti muu dhiisuutu hin jedhuun otoon sitti hin himeen argate. Araaramni irra bara. Eegaltee immoo falaasama kee maaliif maal walitti fiddaa? Hummaa falaasama miti. Waan tokko natti muuf yookiin naan mari'achuuf yeroo filachuu erga eegaltee mana tokko keessa otoo jiraannu gargar baaneerra jechuudha. Oo akkas miti. Ani siif jedheeni miira kee miidhu sodaadhee beeki. Miira nama biraan miidhame siin yaalama malee tasumaa siin hin miidhamu. Tole ogeettii ko. Maal ture? Jechuun kanatti na gaafachuuf turte. Gammee wajjin akkamitti jirtu? Qarqara deemuun kee yoomnaaf galuu dhiise. Garuu gammeen eenyudha? Dhugaa kooti bara. Miina yaadachiisu yoo waan yaadadhu ta'e. Gammee.
maqaa kana bakka wayiitti beeka jedhu. Akkana siif haa godhu. Gammee. Maqaa kana bakka wayiitti waan an beeku natti fakkaata. Mee na yaadachiisi. Lakki dhiisi. Sittaaf akkuma dagatteetti dhiisi. Dhugaa isaa sitti muuf si gammachiisuuf jedhin akkas jedhe. Haasaa kee kanaan waan gammadu sitti fakkaata? Gammaduullee qabda malee. Kunumtillee akka aarsaatti naaf ilaalamu. Akkana sababa si qo'achiisuuf aarsaa kana kaffalta? Kanatti na qo'achiistu barnootatti akkan cimaa ta'uu fidha miti. Ani immoo barnootas ta'e qormaata waan jedhamu hin jaalladhu. Garuu immoo hin jaalladhu jedheen dhiisu. Gatiin dadhabbiin kee akka lafatti hin banneef akka ija godhatuuf jabaadheen dubbisa. Kun immoo akka aarsaatti naaf ilaalamuu hin danda'u. Yeroo ati haasaa ogummaan guutee akkasii dubbattu na hubachiistu beekumsa kee keessatti ofii banuu laala. Wantoota lamatti jaalalaan wal qabsiistee naan jette keessaa inni tokko aarsaadha. Isan sitti himuu barbaadeera. Amma immoo xiinxalaa jaalalaa taatee inni lammaffaa maalidha? Of jaallachuu. Jaalannis jibbines jaalalloof jaallachuu akka ta'e amanuu qaba. Akkamitti maaloo? Fakkeenyaaf ani sin jaalladha. Kan koos immoo si godhachuu nan barbaada. Maaliif yoo jette ati kan koo taanaan fayyadamaa kan ta'uu fi guutummaan guututti gammachuu akkan qabu waan itti dhaga'amuuf. Kanaafuu si jaallachuu koo keessatti si caalaaf caalchisuu koo mitiire kan agarsiisu. Mee fakkeenya kan biraa fudhadhu. Namoota addunyaa kanarra jiran hunda caalaa eenyuun caalaatti jaallattu? Ta'us sidha siin jedhu. Utuu naan jettee iyyuu dhugaadha jedhee namni. Obboleessa kooti erga beektee maaliif na gaafatta? Obboleessa kee maaliif akka kanatti jaallatta? Maaliif rifeensi mataa isaa tokkollee akkan buqqaaneef sassattaaf? Mee maaliif sitti fakkaata? Anuun beeku. Ati natti mika akka eegalteetti. Tole gaafficha siif jijjiiru waaqayyoon jedhii miti obboleessi kee waan tokko ta'e. Gammee. Tasgabbaa'e arrabarraa nama cucaateeti. Dursee immoo waaqni hin jedhin malee siin jedheera. Kanaafuu mee obboleessi keetu waan tokko ta'e moo maal taatu sitti fakkaata? Maaltu sitti dhaga'ama? Maqaa waaqaatiin miira koo to'achuu waan hin danda'u jireenya koo fi waan hin jiraadhu natti fakkaatu. Argitee obboleessa kee kan jaallattuuf ofii kee jetteeti. Obboleessi kee akka inni waan tokko hin taane kanatti barbaaddeef miidhama sarara ga'u booddee atis akka miidhamneef ofii kee fi addeeti. Hundumti keenya jaalala keessatti yookiin namoota jaallannu keessatti kan nuti yaadannu dursinee of jaallachuu keenyadha. Har'as hin dandeenye falaasfaa Giriikii wayii liqimsitee dhufteetta. Si waliin hin ooluu baay'ee seeqa. Yeroo yaadu sirraan ogummaa qoddachaa jira natti fakkaata. Miti? Obboleessa koo kan hojii keetii siif kennu. Naman dagadhee cufaa onnee kootii keessaa rurrukuttee kaastee na yaadachiiste. Barreessichi dhugaasaa jedhe. Nama jaallatan dagachuu yaaluun ittumaa yaadachuudha. Maal taate? Yaaliin nuti milkii irratti goone milkoofne moo? Lakkinni milkaa'eera. Dhugaa keetii? Eeyyeen waan hunduma isaanitti miira. Maarree kun waan baay'ee nama gammachiisuudhaaf. Maal taatee akkasitti gaddi taree? Kanan jedhu eenyutu na reebsisee siin jedhe? Innis akkuma ati tilmaamtedha. Giiftiidha moo? Kunoo ko. An shakkeen ture beektee?
Maaliif immoo akkas goote siin jedhe? Innis akkuma ati tilmaamteedha. Iccitii ishee jalaa baasuuf akka doorsisaa turee fi gammiin faan kaffalanii fi ishee waraabuuf akka ture irratti barteetudha. Waan raajiidha bar. Baay'ee malee. Aha! Maal taate? Kanan jedhu. Sababa maaliitiif immoo reetu na reebsise siin jedhe? Jechuun koo gaafatteetta? Eeyyan gaafadheera. Maal siin jedhe? Turi. Maaliif eenyu si reebsise jennaan hireedhaan jettere? Milkii kana dhabar balleessaan kee balleessaa keessayyuu yakka guddaa sobaan namarratti dhugaa ba'uun lafarratti yakka waaqarratti immoo cubbuu akka ta'e hin beektu? Maal gochuun qaba urjii? Obboleettii kee jechuun bar seexana jechuudha. Yeroon miidhamee mana keessan ture sana abbaa kootti bilbiluuf jedhee bilbilli koo waan hin jirreef akka inni hin dhiphanneef nagaa ta'uu kootti himuuf jedheen bilbila isheerraa bilbileefiin ture. Isheenis akka inni rakkoo maallaqaa qabu bartee nan deeggira jettee bakka inni jiru deemte. Hafuura tokko baafattee jennaan kan caalutu dachaa ta'e sitti deebi'a naan jette. Abbaa keettis kan caalu fidda naan jettee natti dhaadatte. Maal gochuutu narra ture? Mee natti himi. Waa'ee abbaa kootii caalaa hireef akka yaaduu barbaadde? Hin danda'u. Isaan keessaa abbaa tokko baraaree abbaa tokko irratti murteessuutu narra ture. Hiree fi abbaa koo keessaa immoo hiree abbaa koo irra caalchifachuu hin dandeenye. Milkii maaloo tasgabbaa'e? Hin tasgabbaa'u. Amma waadaanaaf galte naaf raawwattutti hin tasgabbaa'u. Wanta kana giiftiin dhageessetti jechuun anaafis abbaa kootiifis dhumateera jechuudha. Waa'ee abbaa kootii adaraa kee urji. Isaaf jedhiiti jecha kee kabaji. Milkii maaloo dhiisi kanarra tasgabbaa'e? Isheen eenyu waan taateef kana hunda gooti? Yoo ammaatee bar seerri jira bar. Ishee kan to'achuu danda'u dhuguma seerri jira. Garuu eenyuun walitti fidda. Bilbila yeroo tokko bilbilteen na caccabsitee namummaa keessaa na baafte. Adaraa kee urjii waadaanaaf galte naaf raawwatta miti. Milkii maaloo ka'i? Hin ka'u. Kan waadaanaaf galte iccitii na baasisuuf natti fayyadamte miti. Akkas miti. Lakki milkii akkas miti. Milkii. Maarree akka jecha kee amanamtu natti himi. Maaloo adaraa kee urjii. Ani kanan jedhu amma maal akkan godhu olii isaa wallaaleera. Maal na gorsita? Amma wanta ati gootu? Akka obboleettii kee gorsituutti tasuma na gorsi. Akka nama hundumaaf itti gaafatamummaa qabutti na gorsi. Kanan ta'u taanaan garuu callistee na ilaaluu kee naaf fayya. Anis bara akkasitti si gorsuufi akka namatti gaafatamummaan itti dhaga'amutti malee akka nama obboleettii isaa gorsutti nan gorsiin isatti jettee jaalladheera. Garuu immoo dhugaan hiree bakkee ba'uu qaba. Naaf hin galle akkamitti yaaddati garuu? Akkamitti yaade? Kanaan dura dhugaan hiree bakkee ba'uu qaba kan jechaa ture si miti? Moo erga dhugaa jiru bira geesse booda ammas giiftiidhaaf falmaa jirta? Maaliif maal olitti fidda? Ani giiftiidhaaf guyyaa tokko sobaan falmeef hin beeku. Ila hojii amma hojjetame kana keessa harki giiftii akka jiraatu kan barbaadu ana caalaa jira jedhee yaadu. Akkas taanaan ni ilaallaka. Ammas taanaan ragaan hundumtuu harka kee keessa jira waan ta'eef. Yoo ta'e waa'ee milkii uumaa sitti dhaga'amu? Rakkoon abbaa isaa irra gahuuf jiru sitti dhaga'amu moo? Kanaafuu akka obboleettii koo maqaa balleessanitti bilisummaadhaan haa jiraatanii. Mana barumsaa keessatti kabajamte keessatti salphattee wanta isheen hin gooneen hundumtuu muka mammaaksaa godhatee qubatti qabaa jiraachuun isaa homaa waan sitti dhaga'amu qabu. Kanaafuu hiree bilisa baasnee milkii fi abbaan isaa qilee haa galannaan jechaa jirtaa? An akkas hin jenne. Natti mee kana caalaa akkamittiin jetta? Wanti ta'e jiraachuu qaba. Ati maal yaadda?
waan yaadu tokkoyyuu hin qabu. Erga kana mara kolfine asumaan gara qo'annaa keenyaatti adeemu. Jalqabdee mootiire. Deemtee iddoo kanatti balleessitaa. Amma miira kana keessaa baanee akkamitti gara qo'annaatti deemuu dandeenya? Isiniif hin galle moo tapha dabar kan taphannu? Akkam jirtu kabajamtoota keenya. Amma ammaatti nagaa keenya turree jirra. Otoo ishee waa'ee qo'annaan kaasiin jechuudha. Baga nagaan dhuftee jirra. Mee irraattis nutti dabalan. Hiree, anaa fi qo'annaa jechuun seexanaaf waaqa jechuudha. Waliin jaalannu. Abshir jabaadhaa. Qo'annaan irraa kan guyyaa kaan irraa addadha. Waliin taphataa qo'annaa malee ani gowwaadha moo namoota qo'annaan jaallannee sadii walitti qabee kana yeroo koo wajjin qofa. Ilaalaa argitanii nu onnachiisaa jirti. Maal nu onnachiisu qofa booree nutti horaa jirti malee. Taphichi maal seetan ji'oogiraafiidha. Kan caalu dhufe. Mee amma ji'oogiraafiin tapha maaliif ta'a? Ati immoo tapha yeroo jedhamu kubbaa waliin fiiguu sitti fakkaata miti? Kun beekumsa waliin fiiguudha bara. Nan dhaggeeffadhaa. Amma qubee tokko maqaa isiniif waamu. Isin immoo maqaa biyya qubee sanaan ka'uu fi magaalaa guddoo taate natti himtu. Namni mo'ame adabbii qaba. Adabbiin isaa maalidha? Dhiironni puushaappii see 10 buutu. Firiin immoo see 5 ofirra quxxantee kaati. Nuuf dhumatee kaa. Isiniif galeera mitiire? Adabbiin isaa naaf galeera. Garuu tapha isaa hin beeku. Fakkeenyaaf faayyoon maqaa isiniif dha'e Faransaayii fi Finfinnee jechuu dandeessu. Faransaayii biyyadha. Finfinneen immoo magaalaa guddoodha. Akkuma fakkeenya isiniif kenne kanatti maqaa biyya tokkoo fi magaalaa tokkoo dhuftu jechuudha. Eenyurraa eegala? Qubeen ati waamtu qubee aataana aanarraa eegali. Sirraan eegala. Garuu gaaffichi qubee aadhaan kan eegalu miti. Wayyoo nyaatamtee naan jedhika. Hin calliftu turte? Afaan bare duwwaa laafata jedhama mitiire ani yoomin bare. Tolee jira daa. Daa amma waanumti qubee daadhaan ka'u jira du'a yoo ta'e malee. Yeroo qabda. Yeroon siif kenname sekendii 10 qofa. 10, 9, 8, 7, Jibuutii! Waan tokko akkanaan hin jenne. Jibuutii yeroo barreeffamu qubee daadhaan eegala. Qaxalee magaalaa guddoo qofaas seera. Magaalaa guddoo. Yeroo kennume. eessattuu jalaan baatu? Puushaappii 10. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Shantu si hafa walakkaa qofaa buutaa? Maal shan deebiseera bara. Shan qofa na dabama. Jira. Magaalaan guddoo Jibuutii maalidha? Ani hin beeku. Jibuutuma ta'a kaa. Gowwaa wayiidhaati. Hireessuma naaf gaafadhu. Tolee gammee faarraa kan qabu. 10, 9, 8, 7, Faransaay. 6. Waan dhagaanan. Eenyutu Ingiliffaa waamsiin jedhe? Imbaasii Faransaay isa lagaasiyoon isa naannoo mana isaanii jiru sana se'iin. Jalaa callisii ati sirrii jette. Amma magaalaa guddoo waam. Isa waan ta'eef isa gargaartaa? Fiilaand. Garuu Fiilaand maal turte? Isheen biyyadha. Hiree yeroo kan sa'aatii yeroo hin dhumu? Yeroon kee dhumeera puushaappii bu'i. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Anis shan qofan bu'a. Walakkaa deebisee. Maalumaafuu magaalaan guddoo faadhaan ka'u Firiitaawun jedhamti. Afrikaa keessa biyya Seeraaliyoon keessatti argamti. Argitanii akkuma salphaatti barnoonni nagalaa jira. Maal eenyuuf? Siif moo? Baay'ina puushaappii hojjetteerra bara irreen siif bahuuf jedhama. Malee yoomillee barumsi siif hin galu. Firii amma dabareen kan keeti. 10, 9, 8. Rooma!
Qaxalee kun dafi maqaa biyyaa dha'i. 5 4 3 2 Rwanda. Akkas malee qaxalee kun. Uff, yes. Akkan session kubbanii ka'uu eegdanii turtanii akkas yaaddanii nafee bar amma eenyu cimaa eenyu dadhabaa akka ta'e barameera. Kana booda kan hin jiraachiftu. Ishee malee namni hin jiru. Kana umurii ishee guutuu odeessaa hafti. Salphaamo Rwaandaa fi Roomaan waan raajii irratti hojjetan. Isin hin ajaa'ibin ani isin waliin argamuun barbaadu. Wallaalaa wajjin ooluudhaaf ani yeroo hin qabu. Maaltu yaadda fuulli keessa riimti? Akkuma qormanni dhiyaachaa dhufu na yaaddisee miira addaa keessa na galcha. Jabaadhu malee. Si maaltu si dhibe? Yeroodhaan nama gaariitti hirkate. Nama gaariin jedhee intalaan tuuta sana. Garuu si hojjechiisuu nan danda'a. Jechuun koo isan giiftii irraa hojjedhuun jechuudha. Wanti ishee irra dhufa soo qoricha du'aa ta'e ija kiyyaan garagareen ilaalu. Qormaata qofaadhaa bari. Ilaa ishee irra hojjedhee darbuurra akkuma ijoollee kaanii kufunaa wayya. Ilaali maloo umurii dheeraa immoo qabdi. Namni gaariin umurii dheeraan jiraatu. Namni jallaan umurii dheeraa jiraata akkuma jedhamu. Maal jetteeniiti maaloo kana keessin onni ishaan gadi eeggatutti kofaltu. Qormaata giiftii irraa hojjedhuun aan jette. Anumoon tala ayyaanni waaqarraa fagaatti kanarraan hojjedhuun jedheen kanaaf kolfite. Amma kun maal isaatu nama kolfisiisa? Akkasumatti waan na jibbituuf malee ani namamtu akkasii miti bara. Namoonni jalli nama taasaanii hojjetanii maqaa keetiin doo godhachuu barbaadu. Dhiisitti murteessinu. Ragaa dogoggoraatiin sammuun isaanii diigame waan jiruuf homaa jechuu iyyuu hin dandeenyu. Akkasii miti? Of course. Qormaata hattee hojjechuu yoo sitti ulfaate immoo yeroo kamittuu na argachuu dandeessa. Sin qo'achiisa. Har'as yoo barbaadde boruus. Dhiisi maaloo si rakkisuun ta'u? Dhugaa kooti. Homaa tokko rakkinaan qabu. Bilbila koo qabadhuuti har'as boruus si qo'achiisuu nan danda'a. Tole. Duwwaa 9 66 Afachuu al tokko. Antivaayirasiin bilbila kootti daalood godha. Antivaayirasii? Jechuun vaayirasiin bilbila kootti fe'aa jira waan ta'eef antivaayirasii immoo daalood gochuun qaba. Dur immoo ulfina maalii jaallatta? Nama ulfina hin jaallanne akka keetii argee hin beeku. Gammee adeemnu. Eenyu na seete ana jirraa dabar guggubachaa ooli. Siinu waaqni sitti garaarama. Maal naasofsiisuu barbaadde? Wanti nama gaddisiisus, wanti nama gammachiisus jira. Kamirraa siif eegalu. Wanti ammaa yeroo kamittuu waan gaarii ni injifatama. Naan jechaa kan nu guddiste sanaan dagatte. Kanaafuu waan gaarii irraa naaf eegali. Urjii waan hundumaayyuu bira geessetti. Waan kan hundumaa giiftiin akka gootee fi kan milkii reebsises ishee akka ta'e waan hundumaayyuu milkiin tokko lamaan urjiitti miira. Dhugaa keetii? Eeyyee. Sababa inni hireetu na reebsise jedheef immoo iccitii koo yoo na jalaa baaste rakkoon kana caaluu si mudachuu danda'a jettee waan itti ilaalatteef. Akkas jetteen immoo? Maal kana qofaa mana jireenyaa abbaa isaas barteetti. Rakkina isaatti fayyadamtee maallaqa xiqqoo argiteettiif. Milkii waan tokko yoo dubbatee jennaan abbaa isaas miidhuu akka dandeessutti himteetti.
Waaqa koo. Egaa kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Urjii yaada lamaan isaanii gidduutti dhiphatteetti. Dhugaa kana koree naamusaa mana barumsaatti ibtee giiftii adabsiistee siin bilisa baasuu barbaaddi. Garuu immoo kana gootee jennaan egereen milkiidhaaf kan abbaa isaatii yaaddoo ishee keessatti uumeera. Kanaafiyyuu waan gootu wallaaltee bishaan akaa jirti. Rakkoo akkamii keessa seente maaloo? Baay'ee ulfaataa. Koreen naamusaa guyyaa irraa waan beellamanii jiraniif achi deemaa jirti. Yeroo haala ishee ilaaltu waan maal gootu sitti fakkaata? Kana jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu gaafa yaadu urjiin dhugaa jiru waan dubbattu natti fakkaatti. Hin ta'u. Maaltu hin ta'u? Hin ta'u obboleessa koo. Eessa deemta? Deemee urjii arguun qaba. Atasuma ture dhuftee naan ololuu dandeessu. Haasofsiiseen dafee dhufa. Hiree! Hiree! Nagaa keetiir. Maaliif ariitii kanaan na waamte? Urjiin gootu. Maaliin hin godhu? Obboleessi koo waan hundumaa natti himeera. Giiftii dabarsiteen kenni. Maaliif? Milkiif abbaasaaf gadditeetu moo? Isas ta'u baay'ee ulfaataadha. Kana booda milkiin miidhamuu hin qabu. Akkasumas abbaan isaas miidhamuu hin qabu. Si dhukkuba moo si? Dhugaa sitti muuf milkiif abbaasaa otoo dhimma kana keessan jiran ta'eyyuu giiftii akkati dabarsitee kennituuf siif hin iyyamu. Maaliif? Giiftiin obboleettii koo waan taateef immoo? Lakki isaaf miti. Maaliif firee? Kanarra dhiisii sababni isaa maal siif godha? Dhiisuu wayyu osoo dhifamaan irra darbine wayya. Hiree, dhuguma sammuun kee yaaduu dhiiseera. Urjii. Maaloo daraa kee dhiisi? Naaf hin galle. Simitii dhugaan kun naaf ba'uu qaba maal jechaa kan ture? Inni dura dhaka. Otoon haala guddina giiftiin bariin duradha. Amma garuu rakkoon kan ishee osoo hin taane akkaataatti abbaan ishee guddiseedha. Kanas obboleessa keetu sitti himti? Inni homaayyuu siif hin godhu. Nama tokko akka seexanni dogoggorsitee osoo bartee itti murteessita. Itti murteessitu. Sababni isaas jaallatee waan inni godhe miti waan ta'eef mana amantaa geessitee kadhachiistaaf. Kan giiftiis akkasumadha. Wanta utuu hin jaallatin utuu hin beekin gootiif akkamitti itti gaafatamti. Akka namicha seexanni irra jiru sanaatti gargaaruu qaba. Hiree, dhuguma garaa keerraati garuu. Dhugaa ta'uu isaatiif obboleessi koo yoo beektan nagaa. Kan mana barumsaa fi kan barattootaa dhiisi. Yakkamtuu ta'een itti fufa. Koreen mana barumsaa akka dhifamanaaf godhan qofaaf gaafadha. Akkas gochuu hin dandeessa? Eeyyeen kana gochuu hin dadhabu. Urjii akka haasofne malu giiftii ittiin himin. Yoo itti himte amma immoo akkamittaan caalama jettee rakkina biraa uumti. Hiree, ati akkam nama gaariidha. Galatoo. Yoo ta'uudhaa baate bakka isaa akkati waan tokko naaf gootuun barbaada. Maal siif godha? Obboleessa koo waliin akka duraatti yoo deebitan baay'ee natti tola. Yeroo waliin turtan jaalalleewwan nama hinaafsisan turtan. Sababa koo fi sababa giiftiitiin akkasiin gargar baatan tasumaan barbaada. Obboleessi koo akka inni fedhii qabu nan beeka. Ati immoo otoo dandeessee jaalala keessan kaleessaa deebistee baay'ee natti tola. Hiree ko. Karaa natirra deemtee dhuftee baay'ee fagoodha. Ani immoo kana siif gochuu hin dadhabu. Waadaa koodha. Hunduma isaanan sirreessa. Galatoom.
Ani qormaata fakkanatti yaaddee hin beeku. Har'a garuu maal akkan ta'e wallaale. Jabal sodaaf keessaa balleessi. Sodaan qormaataaf baay'ee galeedha. Sabeektu iyyuu sirkaa balleessa. Isallee homaan yaadda'u. Akkam? Jechuun homaan beeku kanaaf waan tokkollee na jalaan balleessu. Ati homaan sodaanne miira kana keessa taate kan akka kanatti qoostu. Giftii qabu. Egaa qormaata koo irraa siifi waaqatti laadhe. Sin hojjisiisa jedheeramte maallatti gororte. Tole.
qormaata jalqabaa deeqaa isiniif kenname keessaa deeqaa 10 sinafi. Hundi keessanuu dhaabaa daqiiqaan isiniif kenname xumurameera. Yeroon keessan dhumeera dhaga'amu moo? Qorumsa kanaaf immoo daqiiqaa 45 qabdu. Elisa malee qormaata irra jirtu fakkaata. Nagamu, abang jadi ber. Kurmaan akkam ture yeri? Salphaa ture. Gifti. Baay'ee gaarii ture. Gaafa yaadu waan hunda isaa deebisnetti fakkaata. Jirra. Baay'ee ulfaataa ture. Gamme. Baay'ee ulfaataa ture barsiistu. Milki. Homaan jedhu. Fireetiyoo. Baay'ee salphaa ture. Abdiisaa. Gaarii ture. Gaariidha. Firiisaa torbee dhufutti eegaa. Guyyaa gaarii.
Akka walirraan hojjenne abdiin qaba. Namni walirraa hojjete yoo jiraate miidhamaa ta'a jechuudha. Qormaanni tokkoon isaa koodii qaba. Kanarraa kana fi carraa gaarii.